Wow, congratulations. Baga waaqayyo guyyaa kanaan guyyaa gammachuu guyyaa milkii kanas ga'e cidha gaarii kan gammachuu kan milkii haa ta'u. Dhugaa rabbi amanuu dadhaba kallattii meeqanan deemee miidiyaa kamirran dhaqee ilaalee jechuudha. Kallattii garaagaraatiin deemee maaliif yeroo baay'ee kana dura ijoollee hedduun ittiin viidiyoo hojjechaa turan itti kan fuudhee jedhanii garuu soba ta'ee inni har'aa kuni sirrumatti dhugaadha. Kallattii meeqan galee ilaalee jira wala feesbuukii tiiktookii beekumti na hafeeyyuu hin jiru dhugaa amanuu dadhaba jechuudha. Hedduu takka gammadee hedduu takka gammachuu guddaa natti dhaga'ame Oromoo marti immoo akka gammadee abdii qaba. Cidha gaarii kan gammachuu kan milkii horaa bulaa baay'eedha rabbii waliin sinaa jaalatu waliin umurii dheeraa jiraadha. Hedduu takka gammadee hedduu takka nama gammachiisa namatti tolallee akka kanatti jechuudha. Keessattuu aadaan gara salaalee kuni akkuma naaf ni dhugaa rabbi maaliif baay'ee nama boonsa baay'ee nama hawwata hedduu takka nama gammachiisallee jechuudha. Baay'ee tokko gammadee dhugaa rabbi mee namni akka kanatti gammachuu keessan ibsachuu dadhabdanii keessi keessan maaliif akka ta'e hin beeku akka obboleessi kan kootiruu tokko boraafannee baaneetitti gammachuu bakka akka isaatiitti gammachuu hedduu natti dhaga'ame jechuudha. Akka waan tiruun kan koo fuudhetti jechuudha. Hin beeku dhugaa rabbi mee namoonni hedduun gammachuun akkanatti isinitti dhaga'ame yaada keessan koomentii jala naa kaa'aa dhugaa hedduu takka gammade maaliif akka ta'e hin beeku baga waaqayyo bichaan kanaan isa ga'ee cidha gaarii kan gammachuu kan milkii rabbi isaaniif haa taasisu. Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akka isaa kana geessan obboleettiin keessan nagaa guutuurraa faa qaba. Nageenya nama bukkee ture isin birallee ajiraatu isiniin jecha namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan sabskiraayib laayik gochuudhaan maatii keenyatti dabalama kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatooma galata guddaa na biraa qabdu isiniin jechuu jaaladha. Dhugaa guyyaa har'aa kana gammachuu hedduu takkanatti dhaga'ame gammachuu koo ibsachuuf dhufe dhugaa itti qaata farii fuudhee gaafa jedhanii akkuma kana duraa soba waan jedhamu kallattiiwwan garaagaraatiin galee laalee jechuudha. Dhugaa ta'uu dhiisuusaa amanuu dadhaba jechuudha. Baay'ee tokko nan gammadee hedduu tokko gammachuu haga kana jedhamee lakkaawamee hin dhumne natti dhaga'ame maaliif akka ta'e hin beeku waan akka obboleessi kan koo fuudhetti jechuudha. Hedduu takka jechuudha gammachuu kana hin jedhamne jechuudha. Baga waaqayyo kanaan isa ga'ee cidha gaarii kan gammachuu kan jaalalaa kan milkii kan waaqayyo waliin isaan jaalatu rabbi isaan ifaa taasisu dhugaa waliin horanii haa baay'atanii hidda qilxuu haa ta'an rabbi isaan haa dagaagsu dagaagaan isin hin jira dhugaa ammallee irra deebi'eetii jechuudha. Hedduu takka gammachuu kana hin jedhamne natti dhaga'ame. Keessattuu aadaa warra salaalee kana dhugaa gara keenya kana osoo hafuu baatee akkanumatti itti fufee namoonni tokko yeroo baay'ee aadaa duubatti hafaadha jiru namoonni baay'een jechuudha. Haa ta'u malee waan ittiin beekne waan ittiin dhalan ittiin guddannee fi akkuma gandaatti yookaan akkuma kutaatti aadaan garaagara garuu Oromoon tokkuma ta'ee aadaan isaan immoo garaagara keessattuu gara keenya kana gara salaalee kanatti jechuudha baay'ee nama hawwata. Namni gaafa cidha warra salaalee arge cidha godhachuuf illee ni hawwa. Dhugaan isin jedha hedduu takka namatti tola baay'ee das nama jedha. Cidhi kun kan ta'e Finfinneetti jedhu garuu dhugaan isin jedha hedduu takka nama gammachiisa jechuudha. Dhugaa akka kanatti faradoota irra yaa'anii tooni jechuudha baay'ee namatti tola jechuudha. Bara kana namni makiinadhaan malee maaltu fardaan cidha dhaqa garuu aadaa ofii dagachuun tasuma hin barbaachisu akka kanatti dhugaa hedduu takka namatti tolallee hedduu nama hawwatallee jechuudha. Baay'ee bareeda bakka bareedina kana hin jedhamne jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Baay'ee tokko dasna jedhee ilaalee baay'ee hedduutti gammade. Waaqayyo waliin isaan haa jaalatu cidha jaalalaa kan gammachuu kan milkii rabbi isaaniif haa taasisu isiniin jedha obboloota koo. Mee namoonni akka kootti gammachuu itti dhaga'ame dhugaan isiniin jedha baay'ee gammaddan yaada keessa koomentii jala naa barreessadha. Ani hedduu takka gammadee dhugaa hedduu takka dasna jedhe maaliif akka ta'e hin beeku garuu yeroo baay'ee kana dura ijoolleen tiiqan fudhe jedhanii sababa turaniifis ta'e maal akka ta'e hin beeku garuu dhugaa ta'uu isaa hubachuu kootti jechuudha hedduu takka itti gammadee waaqayyo baga kanaan isa ga'ee dhugaan isiniin jedha baay'ee maaliif cidha jechuun namni dhalatee gara dachee kanarratti gaafa du'e tokkoffaa du'a lammaffaan immoo cidha waan ta'eef gammachuun ilma namaa jechuudha. Guyyaa dhalatuu fi guyyaatti cidha godhatudha jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko dasna jedhee baay'ee tokko itti gammadee namoonni akka koo das isin jedhee keessan itti gammadee yaada keessan koomentii jala naa barreessadha. Baay'ee natti tole dhugaa rabbii waaqayyo waliin isaan haa jaalatu.